السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فونت جرت أردوتو channel أبدات نجني كذا كان جلا وكبجا بكو مجرتن وتسنا كقبرتها حرة برونس الراكي ستمو خراس الباتين أكملت برونس أمانتا سلام براتن إسني ترجيسا كيستو نموني توكو غاري زوم يكاسما غاري أدادا كيست يرو براتن واي فاي فين كونكتين كيسا يرو إسير كيسا برونس إسن أشرا براتن سون رجالانسا ويب سايت أدادا رجروان تيفي yeroo connect gaa qabda website kanarraa bakkumatti sagalee download godhattanii kitaaba sanallee yoo fayyadamtan yeroo dhiyoo keessatti waan barbaadan xumuruu ni dandeessu. Keessa wanni isin baratan garee zoom irratti akkaataa salaataa fi bu'uurota afran kitaaba kanallee yoo barbaadan isin maxxansa 40 fa'aa baratan kitaaba 40 jedhamu sana. إيكا غاري تفسير القرآن فا يوري بربادن كتابة توحيدة سنفا وري برچا جرتن قسمة عقيدة وسطية وندرس سرن قسمة أولى غاري صلاة سوري بربادن يرون ما توكيتون مرة ما توكيت سنتني سجالة غوتو داونلود يقول أتو حالة تدرن ديسانو في كتابة سنله كتابة بربادن نورمال كتابة صحيح تايلوغاتس description inbox جل فيديو جلسني كا قدي بفتني براتوني دندسو وان بايتس كيسا جل ويب سايت كان دا فكنيا فلا غالي صلاة كجرورا كان دا يو غالي توكاتني بنوت صلاة في سنبر باچزو كتابة شروط الصلاة جرامنا تفكاتا كتاب نسوني سجلين كون كتابة كان سجلي كان نامي قبسة كرتي كاي الشيخ محمد وادو تيجور أستاذ الشيخ محمد وادو القرات تورا نور الهدى تي في تين أكثر فيسبوك يوتيوب غاري أدادا كذا تبارسل عن بيكم جت الشيخ محمد وادو نبيكتو الرجالان كذاني كون سجلي ساني يو سجلي رجفتشو بربادا سجلي رجفتشو دندسو 9 سير صلاة سجلي جي نمتك صلاة الأفوا سجل isa barbaachisa kuma argitanii kun sagalee salaata kitaaba shuruutu salaat jedhamu sana sagalee afuriin hojjetanii jiru jechuudha. Isin kitaaba sana gadi buufattanii faa warri duraan qaraatanii kitaaba sana dhiistan sagalee kana yoo daawlood bakkatti gadi gootan sekoondii daqiiqaa keessatti kitaaba sana irra laaltanii affasdanii karaa zoomiitiinis barachuun ni dandeessu. Kana qofa miti jechuudha, waa baay'ee as keessa jira. yoo immoo dubbifamaa hin beekne sagaleedhaan sagaluma kana dhaggeeffattanii waan tokko tokko isiniif galuu danda'a. Kitaaba sanas afaan oromoffaan barraa'ee waan jiruuf 40 kitaaba adda addaa waan barbaadan hundumaa description inbox video amma jala ilaalatan jala sirga kun tafsira quraanaa yoo barbaadan tafsira quraanaa guutuu isaa irra tuqatu jechuudha. Akkasitti gadi isin buufattu jechuudha. daawloodii gama dabalata ka jedhu kanarra tuttu jechuudha. Dabalataan gadi buusuu yoo barbaadan sagalee tafsira quraanaa guutuudha jechuudha. Kun aga meeqaatti akkas keessa jiru baay'eedha jechuudha. Quraanni 30 waan ta'eef oofamee hin dhumu. Guutuun isaa sagalee sahiha jechuudha. Sagalee Sheekh Muhammad Waadoo fakkeenyaaf irra tunnee ilaalla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله kun sagalee tafsira Sheekh Muhammad Waadoo Quraana juzii 30 kana keessa kaanidha jechuudha. Kun bakka lamatti kamee jira. Kalammanoo isinitti ergisaa warri barbaadan buufachuun irraa barachuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf sagalee waliin xunnee ilaalla jechuudha. Irra xunnee يا أبو أنا تبيك وأن أم في سنين بيتني وأن سنين بين بيك ميدو بيتنا نتليزانا جلامك أجر رب دوبا وعلم آدم الأسماء كلها آدمي كان برسيس مقولي وما شفيسيتو برسيس وهند برسيس تقول له نمبسني ثم عرضهم على الملائكة مقولي سنفود ربي نفيد ملايكة الرفيد ميبيك إسلا الله جندو مقولي وان كان ناهما buufachuu yoo barbaadan immoo alfaatiyaa jalqabarraa bakka barbaadan aayataan jira waan ta'eef albaqaraa 1-90 lamarraa aga 142 aayaa isaa guutuu waan barbaadan gadi buufachuu yoo barbaadan immoo bakkuma kana harkaan gadi qabdu jechuudha. Akkas gadi qabdanii daawlood link ka jettu kana tuttu jechuudha.
haala kanaan akkuma sitti argaatan gama audio keessatti dhaggeeffatan sana deema jechuudha. Wanni kun achirratti dhaggeeffachuu dandeessu yeroo mara meemoriis waan barbaadan dabarfachuu dandeessu. Kun websaayitii kanarraa bu'ee jira jechuudha sagaleen kun. Achi keessatti dhaggeeffachuu quraana irras ilaalaa barachuu hin dandeessu. Tole haala itti fayyadama isaa maqaa akkasii websaayitii kana seentadha aga yoonaa isinitti hin argisiifne waan ta'eef dhumara kan isinitti argisiisu ta'a. Warri gara chaanala kanaa dhuftan sabiskiraabii godhaa, viidiyoo kana laayikii tokko irraa dagatinaadha. Barumsi kun baay'ee isin fayyada yoo barachuu barbaadan. Kaminuu yoo haala kanaa isinitti fide dabalata ka jedhu gadafee waan jiruuf dabalata ka jedhu kanarra ni tuttu. Wanni dabalata hin qabne immoo dhumee jira waan ta'eef inni dhiistu jechuudha. Fakkeenyaaf kun tafsira quraana gabaabaa gosa arfaffaa guututti kamee jirudha jechuudha. Juzii 30 waan barbaadan keessaa barbaadanii suuraa baqaraa guutuu buusu yoo barbaadanii 6 7 suuraan baqaraa aga lakkoofsa meeqaatti hiikamee jira. Audio 7 jechuudha. Suuraa baqaraa tokkicha hiikuudhaaf audio 7 jira as keessa. Suuraa baqaraa guutuu gadi buufachuudhaaf audio 7 kana tokko lama sadiin haalan isin buuseef akkasitti gadi qabuudhaan download link jechuu kanarra ni tuttu jechuudha. 6ffaasaa 7ffaasaa walitti aansitanii tuqattanii buufattu jechuudha. Adda addatti buuftanu yoo godaa wal buufachuu barbaadaniif suuratul ikhlaas irraa godaa yoo wal buusuu barbaadan dabalatuma kan jedhu kana gadi tuquudhaan akkasitti olooftanii buusuun isin dandeessu. Asumarra gadi rukutuudhaanis godaa wal isiniif lakkaa'uu danda'a. Kaitaanii immoo ulaagaalee salaataa jechuun hundeelee sadeen jechuun kitaaba usul salaasaa ka zoomii irratti namni baay'een baratudha jechuudha. Kitaaba Muhammad ibn Abdul Wahhab kitaaba eenyu jedhan sana baay'ee baratte namni kam dura ka baratu usul salaasaa ni beektu warri barachaa jirtan. Kanaaf kitaabni sun guutuun sagalee Sheekh Muhammad Waadoo hiikanii jiru jechuudha. Sagalee audio 10 keessa jira. Kitaaba hundeelee sadan usul salaasaa jedhamu sana sagalee 10 guutumatti adda baasanii hiikanii jiru. Fakkeenyaaf jalqabarra yoo tuuxxanii akka irra dhaggeeffachuu barbaadan الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث نبي مرسل نبيين إرقامات إلين نبيين إرقامات خربين أفيس إرقات سن اللين ربي ولين كنديفمو ياممو كدتمو قبرمو هنجالة ربي دوبا والدليل قوله تعالى رقان جتشكان الله تججرا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا سورة الجن وأن المساجد بر مسجدا. كتابني كون كتاب أصول الثلاثة جماعة كتاب كان الديسكريبشن إنبوكس فيديو أما لا تنجلى سنيفكا وري بوفتني قبل بوفتشودان ورزو مرات براتشودان كونكت نسركتي على كنان وانا كسا بربادن وقوت متى جرى جتشود كتابني غري رتي براتشوف وني أما كنا ما برباتشو أنجرو جتشو وري دوراني كتابة كوفا الرأي التاني تفسير وانا أردادا سنبي برنوتا بوروتا أفران برنوتا الكتابة صحيح بخاري رياض الصالحين مسلم وان بربادن تسكيسا جرى كيدا وسطيا مدلي سنن ابن ماجه كتابة غوتو سنن ابو داود صحيح بخاري كتابة غوتو صحيح مسلم كتابة غوتو تجريد وري بربادن بلوغ المرام غوتو دا يكان قرانا مو سوتان كانساني كان سكنوتي رياض الصالحين كتابة غوتو تجرى حالا كنان اوديو غدي بوفچودان كتاب رياض الصالحين كتاب بربادن بوفچوداني barachuuni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf ani akkaataa salaataa jedhu kana gadi irra tuqee nan buusaa jechuudha. Haala kanaan afur qofa jira waan ta'eef dabalata hin jiru afuruma jechuudha. Dabalata yoo qabaatame gadi tuttuunaan guutuu buufachuu. Fakkeenyaaf akkaataa salaataa kana gadi buusa jechuudha. Audio kana audio link irra tuqee bu'ee jira jechuudha. Haala kanaan ulaagaalee salaataa kitaaba shuruutu salaat jedhamu sana fakkeenyaaf audio arfan sana ani gadi buusee jira jechuudha. Bu'ee jira jechuudha. Seerri salaataa kitaaba sanallee gadi buusee irraa barachuu nan danda'a. Fakkeenyaaf kitaaba sana
yoo buufattan kitaaba sanas buufachuu hin dandeessu jechuudha. shuruuxu salaat namni jalqaba kabaratu kitaaba kana jechuudha. kitaaba kana oromiffaanis ni jira, arabiffaan yoo barachuu barbaadan dukul ilaa tatbiiqi kan jedhu kana irra seentanii jalqaba irratti irraa barachuu hin dandeessu. fakkeenyaaf sagalee maameetti تسعة سر صلاة سقليج نمتج صلاة الأفوا سقل إصبر باجس تكفان الإسلام شهادة الله إله إلا الله وأنا محمد رسول الله yoo toohidaan qabatin wannummaan inni salaatuufu hin jirtu jechuu mataa lafa jiru sabbataidhaan dura islaamawu mataa yoo lafa hin jirre maalittiidhaan duuba dura islaamawu kitaaba shuruuxu salaat kanaadha. kitaaba kana gadi buufattanii sagalee kana bakka tokko yoo buufattan guyyaa lamatti kitaaba kana buusuu dandeessu jechuudha. kitaaba kanallee warri arfii isaa eeddanii sirriitti ilaaluu barbaadan awudiyoon kunooti. awudiyoo kanarra yoo tuttanii bakkana yoo tuttan isin qaraasa jechuudha. karaa biraatiin salaat sadan kana yoo tuttan filannoo asitti kenna shuruuxu salaat arkaan salaat waajibaatu salaatii fi akkasuma waan barbaadanirra tuquudhaan mata mataadhaan barachuus hin dandeessu. sagalee ustaazaa ammaa dhaggeeffata. arba'innis ni jira. kitaaba arba'inas yoo buufachuu barbaadan kitaaba hundeelee sadan jalqaba irratti isin jira. kitaaba arba'inaa ammoo warri barachuu barbaadan oromiffaanis ni jira jechuudha. kitaaba oromiffaanis ni jira. hadiisa 40 kan jedhu kun afaan oromiffaatiin kitaaba baay'ee ummatni musliimaa irraa baratu kitaaba arba'inaa jechuu namni musliimaa ni beeka. oromiffaan ni jira jechuudha. arabiffaan immoo arba'inun nawaawiin kun isa kana jechuudha. kitaaba kana sagaleenis ni jira jechuudha. asitti ni qaraa'a. sagalee ustaazaa kitaaba arba'ina jedhu kana guutumatti yoo gadi buufattan sagalee 20tu jira. kitaaba kanas kitaaba sahiha dhugaa irratti hundaa'e barraa'e torbee tokkotti buusuu ni dandeessu jechuudha. kitaaba kanas jalqaba irratti sagalee ammaa immoo buufachuu yoo barbaadan kiroomii keessan ni seentu. kiroomii waan akka kiroomiitti fayyadamtan keessa seentanii weebsaayitii ishee Muhammad Waadoo seenuudhaaf akkanuma jettanii barreessan sheek Muhammad Waadoo jettanii yoo barreessan weebsaayitii isaanii googalii keessa isin galche. egasii akkasii gad deemtanii Muhammad Waadoo qopheessaa kitaaba islamhouse.com kan jedhu kanarra gadi xuxxuu jechuudha. haala kanaan akka jalqaba nu seensisee jira. filannoo keessaniin waan barbaadan sanarra arba'ina hadiisa isiniin jedhe sana dhumarra kunoo kana irra xuxxuu jechuudha. sagaleen kitaaba hadiisaa sun meeqa 20 keessa jira. dabalata kan jedhu kanarra yoo xuxxan akka solooftanii feetan sagalee kana dhaggeeffatanii waa baay'ee barachuu isin ni dandeessu jechuudha. yoo immoo afaan arabiffaa fa'aa barachuu barbaadan immoo kitaaba arba'inaa sana description inbox jala ishee kaa guutumatti maqaa isaatii waliin gadi buufachuudhaan sagalee ustaazaa kana guutumatti buufattanii irra ilaaltanii barachuudhaan yeroo dhiyoo keessatti xumuruu ni dandeessu. yeroo ammaa teknooloojiin babal'atee waan jiruuf barumsa karaa barbaadan barumsa ammayyaa ta'us barumsa amantaa ta'us barumsa waan barbaadan itti fayyadamtanii barachuu ni dandeessu. waan isin hin galle yoo jiraate gaafachuu ni dandeessu. aga barumsa biraate walitti deemutti nagaan naaf tura.